Solomoon gaaffii namootaa rakkina namootaa kana dhaggeeffadhuuti mee gama keetii waa tokko nu jedhi. Mee baacaa namoota akkam jedhanii gungumantu jiru mee? Tokko lamaa jedhee waa baay'ee lakkaa'ee kaana nabdii godhee hundaatti hanqaanee. Namoonni akkas jedhanii yeroo hundumaa waaqayyoodhaan kadhatan illee baay'een jiru. Mee addisu nu jedhime. Ammayyuu sirreeffata garaangoo mormatti machuu shaakalleerangoo ijjiitiin koo'ifaa ta'uu si malee walbumaa kennaa gargaaraa yoomillee. Egaa namoonni akkasittiin yeroo hundumaa waaqayyootti bu'an baay'eetu jiru. Namoonni gaaffii isaaniillee namatti dubbatachuu hin jaallanne illee baay'een jiru. Isaan immoo maal jedhume? Dastaa. Deebisa gaaffii garaan koo tarreessu aheeyee wantu guutii irraa fi mataa garaa koon fayyisoo yoo dhagaameef naniyya sagalee kootti guddisee aheeyee Akkasuma adeemuuf kaanii haalli kan itti ulfaate baay'een illee jiru. Isaan immoo maal jedhu? Asagid. Barii fakkaatee ibsiin ati argame gammachuu naafumee karaa koo jalqabee ka'ee mudeemu ammas lukaa. Egaa Solomoon kun warra muraasadha. Namoonni gaaffii kan biraallee qaban baay'een jiru. Kana hundumaa keessatti garuu waaqayyootti baay'een jajjabaatu. Mee ati namoota akkanaatiin maal jettaan mee? Ergaa akkamii qabdaaf? Madaan kee kan kooti mucaa koo anuu si fanguuta dhumaa kee numna si caale nan caalu jabaadhu sin baasa gumaa kee dankaasi dankee itti bochuu dhufee na tusaaka cufaa kee boquu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaa kee. Maali maal taate? Maali waan haasaan dhibe moo? Warra sananii jaratti maali immoo jedhu gaa? Maali immoo jedhu? Ayii nama nagaa fakkaatu immoo naam yeroo akkasitti ilaaltu nagartuuti. Jara kanammaa akkasitti dhiisuun qabna. Deemnee falmanna qaama dhimmi isaa ilaallatutti yookaan immoo lafaan ishee ganna. Ati immoo amma yommuu itti gowwaa taataa haal kunii? Amma yommuu itti gowwaa taatati? Nageessuu? Yoo jarattiin gad ba'uuf ol lixuun dhoowwitee namaa gannuun godhiin agarta. Maal jechuudha?